Aartistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Andu'aalem Gosaa sirba haaraa lubbuu koo kan jedhuun qabatee dhufee jira. Hashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi akkamillee kan namatti toluu fi gurraan dhagoof illee kan nama gammachiistu tokko isinii qabannee dhufneerra jirachuudha. Egaan daawwattoota keenya hundum keessanuu amma qomoo Oroopii keenyaatti nu wajjin tura. Akkuma beekamullee chaanaalii keenya kanallee subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaa. Artistii keenya cina dhaabadhaa jechuudha. Yoo sheer gootan artistii keenya kana baay'ee fayyaduu kan danda'uu fi sirba isaa kanallee namoota hedduu bukkeedhaan gahuu waan danda'uuf hundumti keessanuu viidiyoo kana sooshaal miidiyaa qabdan irratti sheer gochuun jalqabaa. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sinaa dabarsu. Akkuma beekamu egaa aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Andu'aalem Gosaa hundi keessan iyyuu beektu jechuudha. Aartistoota gameeyyii dhiyeenya kana jiran keessaa isaan tokko jechuudha. Aartistiin keenya kuni keessumaayyuu sagalee kiiloolee isaadhaan kan beekamuu fi durii kaasee illee aartistiin kun kan jirudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa aartistii keenya kana akkamitti simatu siniin jecha amma immoo sirba bareedaa baay'ee kan namatti toluun dhufaa jira jechuudha. Sirbichis mata dureen isaa lubbuu koo kan jedhu waa'ee jaalallee isaa kanaan dura lubbuun ishee darbitee fi kan sirbuudha jechuudha aartistiin keenya kun. Egaan egaa akkamittiin simattu akkasumas illee jaalala keessanii fi akkasumas illee aartistii keenya kana akkamitti akka sappoortii gochuu qabdan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa akkasumas illee yaada keessan immoo koomentii jalatti kaa'uun irraanfatinaa isiniin jenna. Egaan egaa aartistiin keenya jaalatamaan kun kanaan dura sirboota hedduu akkasumas illee baay'ee kan namatti tolanii keessumayyuu erga YouTube chaanaalii mataa isaatii banate achirratti albama ayyaantu jedhu guutuu isaanii illee sirba qeenxee 15 kan qabatee dhufee ture jechuudha. Keessumayyuu uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu utuu inni horachaa jiru gidduutti jaalalleen isaa lubbuun ishee darbuu danda'eera jechuudha daawwattoota keenya. Ergasii aartistiin keenya kun gara waggaa tokkotti kan siquu fi sirbaan as dhufee hin beeku jechuudha karaa uummata isaatii. Egaa kun amma immoo deebi'ee jechaara aartistiin keenya kun gara aartii kootti deebi'eera jechaa jira. Akkamittiin simatu ture hundum keessanuu koomentii jalatti jaalala agarsiisaa siniin jedha daawwattoota keenya. Egaan egaa aartistiin keenya kana yoom dhufaa akkasumas illee eessatti dhufa kan jettaniif illee aartistiin keenya kun akkuma beekamu YouTube chaanaalii mataa isaatii qaba. Hordoftoota gara 200,000 fi isaa olii kan qabudha jechuudha YouTube chaanaalii isaan suni. Egaan egaa achuma irratti viidiyoo kanas gadhiisuunsaa kan hin oolle ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Achuma irratti dhaqaatti subscribe godhaa kan keenya kana subscribe nu godhaa. Achirratti dhaqaa eeggadhaan siniin jedha daawwattoota keenya. Keessumayyuu aartistiin keenya kun immoo yoom dhufa kan jettan irree akka dheengaddaa kana miidiyaa irratti labseeni aartistiin keenya kun sirba isaa kana kiliippiitti hojjedheen bareechee dhufaan jira jedheera jechuudha aartistiin kun. Egaan egaa dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa description boxii keessa yookaan koomentii keessa siniin ka'a hundumti keessanuu achii fuudhuun dhaqaatii subscribe godhaa achirratti eeggadhaan siniin jedha daawwattoota keenya. Egaan egaa odeeffannoo akkasii yoo barbaadan immoo chaanaalii keenya kan subscribe gochuun dagatinaa. Kanaafuu viidiyoo kan biraa immoo walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti siniin jedha daawwattoota keenya.